nama isaa qofa obbaasu takkaa'uu fixuu qofa osoo hin taane bosonallee mancaasuu labseeti lolatti seene. Teedroosi waanuma wal fakkaataadha raawwate. Minilikii kaayyoo fi akeeka warra alachuu bakka tokkotti hojiitti kan hiike jaarraa sana keessaa meeshaalee waraanaa mootota warra dhiyaarraa argatee abiddaa fi wantoota akka fayyadamuun duguuggaa sanyii Oromoo irratti kan raawwate. Yeroo sanatti Oromoo kitila 5 ol obbaasee warra afe cabsee Oromiyaa dhuunfate. Sanii asiisi finni guuree Abashaa Oromoo fi Oromiyaa dabareen itti wal furaa nyaachaa arraan ba'an. Bara 1991-92 kaasanii warri nyaatan dhiibbaa qabsoo Oromoon yeroo geggeeffaman warreen impaayiratti ijaarratan ammoo itti dhufan. Gannoottan lamaan kana beekamtii aangoo fi siyaasaa wal dhorgatuun wal gaareffataa kan turan. Guyyoottan sadan kana ammoo wal waraansatti seenanii jiraatutu dhaga'amaa jira. Warri kun obboleeyyan ta'anii maaliif wal haadhuun ifa galeessa? Innis Oromiyaa natu nyaataa fi faraqaan kee dhumteetti dabareen kiyyaa irratti. Haa ta'uti Oromoon gara kam jira? Maaltu baasa? Lolli kun Oromoo ni ilaallataa? Carraan kun dhalatuun qabsoo Oromoo ni fayyadamoo ni miidha? Attamiin dhimma itti baanaa fi qabxiilee biroo akka kaasuun hayyoottan Oromoo takkaa'uu qabsaa'ota gameeyyii obbo Urgeessaa Gammadaa fi obbo Daani'el Dafaa waliin marii bal'aa qabaanne sagantaa raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa ammaan tana aanfannee jirru keessatti isiniif dhiyeessina. Nagaas hin daganne hordoftootaaf dhaggeeffattoota keenya jaalatamoo fafayyaayyuu kan isan yooyifatee fi turtiin keessan hanga xumura marii keenyaatti nu faana haa ta'uuf kan isan hawwatu. Ana Xiiqii Dhugaasaati. Itti dhiyaadhaa. Hayyootanii fi qabsaa'ota gameeyyii uummata Oromoo obbo Daani'el Dafaa Jamoo fi obbo Urgeessaa Gammadaadha. Akkuma kanaan dura yeroo garaagaraatti yeroo isin yaamnutti nu jala awwaachuudhaan dhimma Oromoof Oromiyaa irratti nu waliin mari'attanii nus immoo yaada keessan karaa raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa uummata Oromoo bal'aa dhageessisaa turre. Arras ammoo haala yeroo ammaatti impaayera Itoophiyaa keessatti mul'ataa jiru irratti mari'annee uummata Oromoo yaada keessan dhageessisuuf. Innis maali? Mootummaa federaalaa kan jedhamu mootummaan amma Koloneel Abiyyiin durfamuu fi mootummaan naannoo Tigraay yeroo dheeraaf walitti dhaadataa erga turanii booda kaleessa galgala jechuun sadaasa bultii 4 bara 2020tti humni addaa naannoo Tigraay mooraalee waraanaa Iizii Kaabaa kan jedhamu kana rukutuu isaanii meeshaalee waraanaa gurguddaa kanneen akka misaayilii dabalataanis raadaarii naannoo san jiru to'atuudha kan dhaga'amu. Koloneel Abiyyi ammoo miidiyaa biyyattiitti gadi ba'ee lola labsee jira. Waamichas taasiseera. Dhimmi kun garamitti deemina laata? Kana keessatti ga'een uummata Oromoo maal ta'inna laatas jedhu irratti mari'annaa. Jalqaba obbo Urgeessaa isinirraa jalqabna. Isin kana irratti maal jettu yaadattamiinuu qooddu? Haalli amma dhufaa jiru kun baay'ee yaaddessaadha. Keessumatti uummanni keenya uummati Oromoodha. Qajeeltootti yaaduu barbaachisa. Maaliif haalli si hundaa dhufu dhabuu nurutee nurra ba'uu fi yookaan qajeeltootti yaaduu itti qophaa'anii nurra ba'uunsaa si'a baay'ee mul'ateera. Kanaaf inni ammaa kuni ammallee akka kanan taane namni hundumtuu tokkoon nama Oromoo qabsaa'onni Oromoos akkasuma humni waraanaa Oromoon qabus waboonis namni uummati Oromoos warri militarii biyya nagaa mootummaa diraa kana keessa jiran hundumtuullee waan kana qajeelchanii yaaduu barbaachisa namoonni Oromoodha. Waan kana eenyu akka duuba jiruu fi maaliif akka inni ta'u namni hundumaafuu ifaadha beekamaadhas. Humni biyya sana jeeqaa jiru humna baruma dhufaa darbaa jeequmsa biyya sanaa keessatti qooda fudhatee deebisees immoo qabsoo Oromootti gufuu ta'ee fira fakkaatee qoraattii Okkee keessaa ta'e kan Oromoo akka kanatti ammaatti fidee lafa jiru kanaan ni fidaa ga'e biyya ollaa kanaan dura fi isaatii bilisummaan walabummaan barbaadadhe biyya Itoophiyaa jedhamu sanarraa citeedha. Ammas immoo wanti kun akka inni mul'atutti akka inni itti ilaalamutti
dhiibbaan isaa mootummaa kana dugda duuba taa'ee mootummaa kana deebisee ummati warri biyya Tigraay gaaffii legitimeetii ta'e gaaffii sirna federaalizimii keessatti illee bakka qabudha kan isaan gaafataa jiran. Badiisa kanaan dura darbe yeroo mootummaa irra turanii isa gara boodaatti achi deemu haala amma jiru keessatti garuu waan gaaffii isaan qabanii gaaffii sirnaati. Gaaffii federaalizimii, gaaffii elekshinii godhachuu isaanii kun immoo waan uummata biyya sana keessa jiru Oromoo irraallee ala kan ta'e hundumtuu kan inni gaafatudha. Dhugaadha. Oromoon walabummaas kan gaafatudha. Haa ta'u malee wal fakkii lafa inni itti qabu iddoo baay'eetu jira. Kanaaf egaa amma lolli kun ammaaf Tigraay irratti banamu malee Oromoo irratti erga banamee tureera. Garuu yoo isa kana injifachuu danda'anii Oromoo irraa wanti dhufu immoo harka lama sammarra jiru akka caalu beekuu fi hubachuutu nurra jira. Kanaaf uummati Oromoo dhaabbii kiliirii ta'e barbaachisas keessatti. Poolitikaan si hundumaa riigidii miti. Kadhattuu ta'anii Keeniyaa keessatti, Jibuutii keessatti, Itoophiyaa keessatti, Finfinnee keessatti iddoo kadhattuu ta'anii haban. Ammallee kana beekuu qabu. Namni Oromoodha, waraanni Oromoodha. Warri waraana biyya sanaa keessa jira. Kana of gaafachuu qabu. Mootummaan kun qofaa hin darba. Ammas immoo uummata diinatti ta'an keessa deemanii kadhattoota ufa deemaa miila dhabanii warri du'e. Kanaaf inni kun illee qajeeltootti uummata kanaaf darbuu qaba, beekamuu qaba. Haala kana immoo dhimma itti baanee tokko of ijaaraa deemu. Bor biyya keenya bulchuufis waa tokko ta'uufis. Lamaa mootummaa kana kuffisuuf inni duraa waan qabnu hundumaan inni ulee qabu inni waan qabu hundumtuu fudhatee diina biyya isaa keessa faca'ee waraana keessa taa'ee isa cinqaa jiru kan ofirraa kaasuuf qophaa'uu qabu. Hundi keenya kanuma kana jedhama dhimmaa. Tole ulfaadhu obbo Urgeessaa qabxiilee hedduudha kan isin kaaftanii. Obbo Daani'el amma waan obbo Urgeessaan kaasaa oolan kanatti tarii wanti dabaltan yoo jiraate ni dabaltu. Haa ta'uti qabxiin itti aansee kaasuudhaaf deemu. Egaa weenniin badii tokko osoo hin qabaatiin gogaadhuma saafitii du'aa akkuma jedhamu Oromoon barootaa fi qabeenyuma isaa fi albuuda isaa fi biyya isaa Oromiyaa fi ajjeefamaa ture. Warri kaabaa kun kan isaan walii isaanii haadhan wal fixan kun anatu bulchaa anatu saama dabareen kooti yeroo kee fixatteettaa irratti malee waan ol isaan dhabsiisu hin jiru. Warri kun achii dhufa iddi isaanii tokko abashaadhuma lachuu Oromoof garaagarummaa hin qabanii warri jedhan jiru. Lola amma deemaa jiru kana keessatti ga'een Oromoo maal ta'uu qabaa isa jedhu nuukaaf dabalataan ammoo akka waliigalaatti haalli amma deemaa jiru kun yoo jabaatee itti fufee Oromoon immoo qophii akkamiidha gochuu qabaa akka jedhu irratti yaada keessan nuu qooddu waa'ee biyyoota ollaadhaa itti aansinee kaa'amna. Tole galatoonni guddaa qabdaa. Waan obbo Urgeessaan jedhe irratti waa xiqqoon dabalaa. Baay'ee jiruti lolli impaayera sana keessatti ta'e hundi kun lolli afur shan ja'a kan gurguddaa ta'an kan lolame Oromoodhaan kan miidhame Oromoodha. Kan miidhaa harkatti dhabe lubbuutti qabeettee umurii baachuu taate Oromoodha. Kan koloneeffatan immoo kan lafa isaa dhabe biyya isaa dhabe riisoorsii isaa dhabe immoo Oromoodha. Oromoon lola habashoonni kaasan keessaa waa takka argatee hin beeku. Lola Adwaa Oromootu dhaqee lole achi as deebi'ee askara miliyoota askara Hayilasillaasee. Mee lola wayyaanee jalqabaa jalqaba jedhan yeroo jaallamaaf keelloo fa'aa dhaqanii lolan sana biyya kana keessatti Oromoodha kan jedhu isaan araaraa jedhanii walii wajjin jiraachuutti kaan. Mee lola Somaalee yeroo Ziyaad Baree ilaala. Lola sana keessatti Oromoon eessa tuqi? Oromoon maal keessaa argate? Deebi'ee dhumatu askara isaanii ta'e. Lola Eertiraa ilaala. Oromoon qaxxee maasarra. Oromoon qaxxee Eertiraa keessatti. Maal argate Oromoo sana keessa achi adeemee wanti argate ari'amuu, reebamuu, garafamuu, hidhamuu, du'uudha. Ni ilaala. Eeggadde dhiyoo kana waggaa 20 dura lola Eertiraan as Tigraay gidduutti ta'e keessatti Oromoo 80,000 ol ta'udha. Achi adeemee hireen Oromoo maal ta'e hidhamuu, garafamuu, ari'atamuu, irreecha irratti qumuu, duruugamuu ta'e. Akkuma jettee wanni dhugaa isheetiin beeki. Rifeensi Oromooti kun kuntuu kan inni ta'aa jiru. Garuu Oromoon kan hundumaa kana taa'ee xiinxalee ani bu'uun koo hin biyya kootiif maalan godha ofii kootiif maalan godha rifeensi koo kan akkamitti xiinxala biyya koo akkamitti xiinxala jedhee ammoo
kana booddee lola ilmaan Habashaa kana keessatti qoodan fudhadhu garuu yeroo lolli akkasii opportunity kun uumame tokko bira garee dhaqee lolurra hamma naa danda'ame ofii kootii qophaa'ee jira kana biyya kana keessaa ari'uutu warra jira. Kan jedhu murteeffatee Oromoon hamma danda'u meeshaa qabu hundumaan ilmaan Habashaa biyya baasaa keessaa ari'uu qabaa jedhan. Hamma danda'u waraana bira dhaabatee waraana isa lolaa jiru bira dhaabatee ofii isaatti ganda isaatti wal ijaaree meeshaa walitti qabatee hamma danda'e ilkaaniin cimee ari'u duukaa fiiguun akkuma isheen biyya keenya keessaa baasu garsa isheen guutuun akka isheen baddu gochuun amma kan Oromoon gochuu qabu. Malee barma baraa dhufan waggaa 50 guutuun ilmaan Habashaatiif du'a hin taane lola seeraa alaan unjust war jedhama. Just war and unjust war jedhama. Lolli bifa lama qabu. Bifa dhugaa, bifa sirna, bifa dhugaa qabu lolachuu qabu. Lolli dhugaadhaa just war jedhamu biyya isaa difeendi gochuudha. Unjust war biyya namaa difeendi gochuudha. Taayitaa namaa difeendi gochuudha. Ilmaan Habashaatiif zawudii ishee Itoophiyaa tokkummaa sana jedhee dhiiga hamma kana dhangalaasaa ture. Garuu har'aa just war lolii qaba jira. Lola seeraa ta'e, lola kan mataa isaatii lolachuu qaba Oromoon. Waraana isaa bukkee dhaabachuu jira. Warri waraana keessa jiran, waraana Habashaa keessa jiran, waraana adii keessa ilmaan nafxanyaatii hedduu warri lolan hawwii isaanii itti galgashuu jira har'a adii. Lafa isaanii irraa ari'uu qaba. Biyya isaanii keessaa baafachuu qaba. Risoorsii kana ofii isaatii dhuunfachuu qaba. Kan Oromoo hojjechuu qabu irraa ofii isaatii qophaa'ee lola mataa isaatii lolachuu. Lola isaa lolattee ilmaan Habashaatii fi warra isaan lolii baqee hundumaa of keessaa qulqulleessuu qaba ansiin jedha. Tole ulfaadhoo obbo Daani'el obbo Urgeessaa amma gara keessanittan deebi'a. Egaati waan bara Xaaliyaanii ture hedduu tuttuqxaniittu isin lamaanumti keessaniyyuu akkasumas lola warra Eertiraa fi Itoophiyaa gidduutti geggeeffames kaaftaniittu waan bara Xaaliyaanii sana Oromoon yeroo warra mootii Minilik haa ta'u Haayile Sillaasee akkasumas warra Xaaliyaanii yeroo bira qabee bifa sirbaa ture aadaatu shaashiin gaabii wayya ammaatu Xaaliyaanii wayya warri jedhan jiru. Kan biraan immoo lachuun nuuf nyaaphaa lachuu jalattiyyuu hin bullu jedhanii mala biraa warri barbaadanis jiru. Akka Oromootti yeroo sanatti warri dammaqan. Gaba biraatiin ammoo olola mootonnii fi dabballoonni bara san turan oofaniin biyyi kun kan kootii jedhee kan dhaqee kaabatti dhumes jira. Isa booda immoo mootota sana moosisee deebee kan ittiin dhumes immoo jira. Arras egaa Oromoo yoo dhaqee lola kana keessatti hirmaate gaagaamanni egeree Oromoof Oromiyaadhaaf qabu beekamaadhuma. Haa ta'uti obbo Urgeessaan jalqaba irratti yoo warra Tigraay kana cabsanii isa booda deebi'anii akka isaanitti Oromoo rukutuuf deeman ammoo dachaa 2-3 ta'uu danda'a. Ka jedhu kaaftaniittu lolli amma banamee jiru kun osoo isaan irratti hin banin ganna 3 lakkoofsisuu jedha Koloneel Abiy erga Oromoo humna lafoof xiyyaaraan reebuu jalqabe. Amma garuu humni waraanaa poolisni kun Oromoof Oromiyaa irraa qoodamuun isaa carraa guddaadha. Oromoon silaa lola gama kamiinuu Oromoof nyaaphatee gidduutti uumamee jirutti akka carraatti fayyadamee yoo deeme bu'aa akkamii irraa argachuu danda'a? Akka bu'aa irraa argatuuf ammoo akkamitti deemuu qaba? Isa kanarratti yaada keessan nu qooddanii. Galatoomii Obbotiitiin dhugaadha. Kun baay'ee barbaachisaadha. Akkuma atu amma kaaftee mootummaa kana silaas kuffisuu ofirraa kaasuudhaaf uummati Oromoodhaa tattaaffii guddaa fi lola guddaa keessa jira. Amma immoo yeroo karaa sana lolli akkasitti banamu kuni opportunity yookaan haala gaariidha nuuf baay'ee gaarii. Kanaaf itti cimuu qaba. Namni Oromoodhaa karaa hundumaa mootummaa kana burjaajeessuu qaba. Yeroo ammaatti namni Oromoo bakka jiru hundumaa fi inni qawwee qabu hundumtuu fincilee itti ka'uu qaba. Kun yeroo baay'ee gaariidha. Amma fakkeenyaaf wanta tokko kaaftee dhuguma jecha jedhamu baay'ee populaarii ta'e haadaatu shaashigaabii wayyaa ammaatu Xaaliyaanii wayyaan kan dhugaadhuma haasa'uudhaaf taanaan yeroo sana kuni akka itti jedhame kun sirriidha. Haa ta'u Xaaliyaaniif illee hojjechuu dhiifame Habashaadhaaf loluu didanii Xaaliyaanii wayyaadhanii taa'uun sun istiraatejii isa baay'ee guddaadha dhugaadha. Inni danda'u akkuma tettelolee Xaaliyaanii ofirraa kaasuu inni yaalu of gaariidha. Garuu immoo biyya kooti jedhee arbanyaa dhadhee Xaaliyaanii rukutee Habashaa ofitti deebisuu warri hin barbaanne warra akkas jedhu sun isaantu sirrii istiraatejii sirrii ture qajeeltoon warra Xaaliyaanii rukutee Haayile Sillaasee as deebiseef. Ammas immoo taanaan namni Oromoo inni Oromoo tokko namni dhiiga Oromoo qabu tokko yeroo ammaa mootummaa kana akkamitti kufuu godhuu qaba. Yoonni hin godhu ta'e mootummaa kana deeggaruu hin qabu. Tokko kun inni kun tooftaa tokko jechuudha. Waraanni kunis akka kana
yoo danda'e silaa waraanni kun cabsee uummata isaatti dabalamee waraana Oromoo lotti dabalamee biyya isaa bilisoomsee biyya mataa isaatii haqa mataa isaatii ulfina mataa isaatii qabatee bara baraan jiraachuudha. Namaaf qawwee baatee si hundumaa waan hin taane godhee jiraachuudha. Kanaaf isa kana akka inni keessa deebi'ee yaalu gochuuf miidiyaa Oromoon qabu hundumaas responsibilitii turre jira kana dabarsuu fi akka inni hubatu waraanni kun akka hubatan gochuu fi namoonni Oromoosii maatii isaanii fira isaanii kana keessa jiru hundumaa gorsuu itti himuun itti haasofsiisuun barbaachisaadha. Haasaa kana keessa haasaa tokkoon fide baay'ee sitiin qabara. Dargiidhaa namoonni fira ta'uuftu liitarii baratee harara akaadaamiidhaa giraajuweetii godhee dhufee yennaan waamee piyaassaatti mana Callee Hotel jedhamu achitti waamee teenyee waliin buna dhugaa waasaa akka inni nanne karaa yoo barbaade karaa barbaannaaf akka inni deemu bakka biraa akka inni dhagu gochuufan itti haasa'uudhaaf taa'ee haasa'u. Yeroo taa'ee walii wajjin haasa'utti ka'u isanitti nama Mangistuu Hayilamaariyaam wajjin taa'ee haasa'uun ta'e akka inni itti haasa'u akka inni itti ilaalu. So afaan koo cufadheenis namni kun fira kooti fira dhiiga koonatti aanu achitti dhaqee du'e. Mucaa yaangii waggaa 24. Kun barumaa gadaa baraa uummata Oromoo keessa deegaa kun akka personaaliin waan natti dhiyaatu irraan ta'e namoota beeku hedduu dabalee jira. Ijoolleen hiriyoota biyya naannoo itti dhalate keessa dhaqanii achitti du'an hedduudha. So kanaaf inni kun akka hin taane namni wal gorsuu walirratti dhiibbaa gochuu beekamuu qaba kuni jechuudha. Tooftaas amma jedhameef akkuma amma ka'e namni Oromoo dhugaa bakka duwwaadha eegsisaniiru. Garuu hamma danda'amutti amma yeroo ammaa murteessaanii sangaa ittiin qotatanirra qawweetu murteessaa ta'aa jira. Maaliif sangaa sana yoo kan isaa ta'uuf hin adeemu. Wanta inni qabu mana isaarraa mana dhaqanii irratti bu'aa jiru. Mana isaarraa qawweetu impoortaantii qawweetu bakka godhataa jira bu'aa godhataa jira. Kanaaf namni waan qabu gurguree waan godhu hundumaa godhee yoo danda'e meeshaa hidhachuun barbaachisaadha. Hundi keenyas namni Oromoodhaa bakka jiru isa kan akka namni Oromoodhaa ta'ee isa dippeendii jedhu tattaafachuuf hojjechuun dirqamatu nurra jira. Seenaatu nu gaafate. Kan kanarraa hafee uummata Oromoo fi badiidhumatu isa eeggata yoo kanarratti hin qophaa'u ta'e warra humna jiru immoo yoo hin gargaaru ta'e waan kana ofirraan dhaaba. Kanaaf egaa isa kana gochuun nurra jira. Immoo mootummaa kana hamma danda'amutti akka inni jilbeenfatu gochuun namni Oromoo hundumtuu carraaquu qabaan jiru. Hayyee horaa bulaa obbo Daani'eel ammoo sanittan deebi'ee egaati seenaa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti silaa yeroo Oromoonni gara aangootti dhufan yookaan ammoo isa dhabetti ni abbooma jedhamutti dogoggoroota karaadhuma hayyoota Oromoo jedhaman yookaan ammoo gantootaan yeroonni butamee gaagama guddaa qaqqabsiisutu jira. Bara Dargiis tureera kun bara Haile Sillaasees ammoo tureera. Bara 1991 tureera deebi'ee bara 2018 ammoo Oromoo mudateera. Egaa haala ammas adeemaa jiru kana keessatti warri shoora taphataa jiran warruma bara 1991-92 shoora yookaan gahee olaanaa qabanii fi akka qabsoon Oromoo butamu akka Oromoon gannoottan 29-30 darban kana ajjeefamuu sadarkaa mootummaa toora taphatantu jira. Arras ammoo Impaayera Itoophiyaa keessa harka naqatanii sadarkaa tikaatti sadarkaa humna garaagaraa bobbaasuutti warra mootummaa Koloneel Abiy deeggaraa jirantu jira. Kanneen akka mootummaa warra Eertiraafaa kanaa jechuudha. Warri kun maali ga'ee isaan qabanii? Akka sabaatti Oromoo irraa jibbiinsa qabu moo yookaan akkuma warra Abashoota obboleeyyan isaanii dabaree keenya nus Oromoof Oromiyaa nyaachuu qabnaadha moo maali akeekni warra kanaa? Qaamota akkasii kana Oromoon sila attamitti ofirraa eeguu qaba? Yookaan immoo maal gochuutu irra ture laa warra kanarraa of ittisuuf kanarratti ni yaada keessan bal'isaatiin qooda. Waan kun yeroo baay'eedha kan Oromoon balaa keessa bu'e. Lamxaansoo jedhamee kan Oromoon afaan isaa keessa harka keessa itti ba'e humna Habashaatiin osoo hin ta'in humna Oromooti qalma Oromootiin baname. Inni kaan dadhabbii mataa isaatiin inni kaanii meeshaa namaa ta'uudhaanii humna hambaatiin bitamuudhaan jechuun balaan nurra gahe. Fakkeenyaaf yeroo darbiidhaa kana lolli hamma kanaa yeroo Haile Sillaasee wal'aansoo hamma kana barattoonni godhanii Haile Sillaasee ilmaanni Habashaa loltuun Habashaa Koloneel Jeneraalonni Haile Sillaasee buusuu sodaatanii yeroo isaan hollatan kan dhaqee dubbisee Haile Sillaasee dubbisee dabalaa dhiisaa. Isa booddee maal ta'e ilmaan Habashaatti kennee irraa dalagate. Safarii lamtii dabalaa dhiisaa hojiidha haala ta'an. Achi deebi'ii kottu yeroo 91 yeroo wayyaaniin biyya seentu Oromoon dhufee carraa hamma kana itoo argatee
yeroo dargiin biyya gadhiisee bakka keessumatti wallaggaan yeroo gadhiisee baqatu uummanni wallaggaa wal deeree ka'ee kottaa deebii qabadha kottaa naqamteen qabadha amboo duwwaadha jedhee yeroo iyyuu akka waboon tokko'ee mandii oliin dabarre godhanii mandiidhaa gaditti gadi qabanii inumayyuu uummanni aariidhaan ka'ee yeroo inni muka karaa irratti bichee wayyaaniin biyya keenya keessan dabartu jedhanii ofii isaaniitti dhaqanii uummata karaa kuchitiisanii wayyaanii jetti warra gashan warra bitantoota gantuu nu keessatti biqiltee achi karaa Sudaaniyaatiin dhufteedha. Hoogganoota warra jedhaman. Warra kanatti adagaa kana hundumaa uummata Oromoo kan ta'e Shaabiyaadhaan wayyaanii warra alaatiin bitamanii uummata Oromoo dargaggoo Oromoo 20,000 ol kaampitti gashanii warra fixan. Har'a Abiyyi wajjin taa'anii warri uummata Oromoo gurgurataa jiru warra kana. Isa duwwaan yeroo lolli Eertiraa ka'u hamma dandeenye ala kana gargaarsa gochuudha. Sumaaleetti dhaqanii aayidii lafa kennee lafa kennee kennee ilmaan Oromoo har'a immoo deemtee wal quunnamtee walii wajjin waa gochuu jirti jennee lafa ni abdannetti wayyaanee dhattee ijoollee keenya beekawaatti rukuttee humna Oromoo bittinsitee dhaaba achi ture buqqiftee achi Shaabiyaan fudhattee Asmaraatti galtee namni inni hooggana beekamaan dhumaa gaafa san ajjeesame mul'isa abbaa gadaa akkasitti fashale yeroo sana. Achi booddee moo ilaala yeroo eegada Abiyyi kun Oromoo dhumatu ka'ee lolee lubbuu hamba kana qisaasee fuudhee ilma nafxanyaa kana achirra kaa'ee biraa galagalee wajjin sirbuutti ka'e. Ilaa kunoo kana laata. Har'a mee maaligaa har'a moo waan ta'e har'ammoo har'aa guddaatu dhufe. Har'a hamma ta'e ta'u waboonni fi karaa tokko qabeera uummatis dammaqaa jira. Har'as dabarsinii gara kanatti ilaalla. Har'as Oromiyaa amma waggaa isaaniif dhumuudhaaf jirti. Hin dhumuu danda'u. Maaliif jarri summii kuni beeka mangistii kana firfaarii beeka mangistii achi funaannachuuf jedhanii achi ta'anii dheengadda kun Oromoo Amaaraa jedhanii ijaaranii Oromoo konfiuzii gochuudha. Oromoo yaa'ee akkamii Tigraay hin dhaqeenu uummata Tigraay akkamii loluu humna Tigraay akkamii qabsuuftu yaaddeena Oromoo konfiuzii gochuudhaaf kan organaayizii gochaa jiru jedhu. Hamma uummati summii kun uummata Oromoo gidduu jirtutti uummati Oromoo tarkaanfii fudhatan jechuun miilli isaa akkasiin sakaalamuu hin danda'amu. Baay'een akkana guddaa qaba. Jarri kun kana hojjetaa jiruuti. Uummanni Oromoo maal gochuu irra jira? Yeroo First World War lola addunyaa isa jalqabaa warra biyya dhiyaa kanaa fi Ameerikaanotaa fi Awuroopaanotaa fi diinni guddaan Raashaa ture. Soviet Union garuu Hitler ka'ee gaafa inni Faransaay quqqee irraa kaase. Gaafa inni Biriitishii quqqee irraa kaasee boombiidhaan lafatti gadi ishee dabaluu waan godhan dhabanii lafa qeeqamanitti yeroo Hitler jara kana jilbeeffachiisee gara Raashaatti fuula isaa deeffatu amma gaa diina isaanii isa guddaan kutuufiidha. Namni maal jedha? Diina keenya nuyi kutuu jedhan jettee yaadda. No, maal jedhee Ministeer Churchill, Prime Ministeriin British yeroo ta'u, Sekireetarii isaa waame waan sanii jedhu si yaadachiisuuf barbaada. Namni poolitikaa beeku gaafatan maal jedhu? The enemy of my enemy is my friend. Maal jechuudha? Diinni diina kootii fira kooti. Raashaan jaallataa? Hin jaallatu. Garuu har'a Hitler isaanitti waan deemeefi Hitlerii rukutuuf jedheetu Raashaa wajjin dhaabate. Agendaa xiqqoo irratti walii galan Hitlerii rukutuu irratti walii galan. Uummanni Oromoo poolitikaa isaa sadarkaa kanatti dubbachuu qabu. Mee isa dhiisi, mee dhaqi Chaayinaa laal. Kun daawwii warri naashinaalistiidhaa fi warri kooministii hammam walwalaa turanii shangaa sheekiidhaaf nama ofiiti. Garuu Jaappaan impeeriyalizimii kuffisuuf lamaan isaaniitu walii galee walii dhaqanii kuffisan Jaappaan impeeriyalizimii. The enemy of my enemy is my friend jedhama hundaanatu. Poolitikaa kanatti dhimma ba'uu dadhaban akkasitti qabachuu hin dandeenye. Har'a hammi tokko Isaayyaasii waan deeggaruu fiduu Tigiree wajjin waliin gallu viidiyoo kana baalu maaliif viidiyoo taatan intirestii kee asirratti gochuu hin dandeessu maaliif Tigireen dhufee sirradhaa garuu amma yeroo isaan lolanii sappoortii gootee gaafa dhumaa wajjin teessee yookiin haasofaa yookiin walwalta atis biyya baakeetii keessa jiru akka namaatti vaalii ofii laattee akka namaatti of ilaaluu mannaadhatu siyaasiyaa namni qabatu siyaasiyaa seeraa qabachuu dhiibteetu ni kanarratti amma Tigireen loluushee opportunity guddaadha Oromoodhaaf. Kanaaf hamma danda'an bira dhaabbatanii rabbi walitti fe'ama. Albaa ofii jecha ofii keetii mana kee qaqqabeessuu saba kee bukkee dhaabbachuu saba kee gargaaru loltuun gara sanatti fuulleffachuudha. Har'a poolitikaa warra wal'aaloo qabachuun ammas deebinee fidii gaalee booda sana keessatti kumuudhaaf deemaa jiru.
Amma deebi'ee warra kantu biyya kana keessa jirtu waa ishee hojjetaa jirtu harma naannaa beekamu jechuun warra ta'anii shira saba keenya irratti hojjetan waggaa meeqa uummata keenya fiksisiisaa turanii Isaayyaasiin warra achi Oromaaraa jettu kanaaf isaa ta'uudhaaf. Isaayyaasa warqii har'a dhimma keessatti nagarta yeroo inni dhaqee buna ilaalee goroo buna ekspoortii gochuutu mataa isaatti dhufaa jira Isaayyaasa warqii. Kun sheenidha dhala Oromoo. Nama gaddisiisa Oromoo kana taa'ee yeroo laalu. Kanaaf diina keenya isa lambar waan Isaayyaasa warqiiti. Namdattuu ilmaan Habashaa ishee amma biyya keenya jeeqaa jirtu kana rukunee of keessaa baasuu qabna. By all means necessary. Waan tokko gaafachuu ultumuu dandeenya. Nama dhagaa darbatu bukkee dhaabbanni gara kanatti dhagaa darbachuu qabnaan jedha kana kan baasu. Tole gaalumatti obbo Daani'el Dafaa fi obbo Urgeessaan qabxiilee kaafne hundumaa irrattiyyuu yaadota yerootti akkaan barbaachisoo ta'an fi qabxiilee jajjaboodha kan isin kaaftan. Ulfaadhaa osoo marii keenya hin baasin tarii wanti naafee yookaan Oromootti naammachuu qaba jettan yoo jiraatan irraaf gabaabsanii dhaammattu fuuldura haalli kun itti fufuuf sinitti deebi'een immoo sin odeeffadhaa obbo Urgeessatti fufaa. Galatoomii baay'ee gaariidha. Mee qabxii tokkoon jechuu barbaada ani. Tokkoffaa ani akka nama tokkootti qofuma koosee baay'ee taa'ee yeroo yaadu. Yerootti Habashoonni sadan walii galanii dhufaa olaataa adeemsa sodaataa ture maaliif yoo hundi Oromoo jabaate intirestiin isaanii wal duukaa sababii ta'eef. Kanaaf namni kun eebba guddaadhaan jedha tokko. Isaan warri Habashaa walitti galagaluun. Inni gara biraa poointii guddaan ka'e tokko eenyu diinni keenya inni tokkoffaan amma Daani'elis tuqee ture. Wanti nu jalaa dhokate yookaan wanti haafi irra buufamee irra darbu tokkotu jira waan Oromoo kana keessatti. Tokko lafitti qabsoon Oromoo kufee sila waan baay'een tuqameera waan Habashaadhaaf loluudha. Isa garana kan jiru qabsoon Oromoo keessumatti addi bilisummaa Oromoodha. Haayidee yeroo ka'u fira roongii diina isaatti hidhatee ka'e. Eenyu isaanii yoo jettee warra Noorzii warra Habashaa Eertiraaf Tigreetti hidhatee jalqaba Eertiraatti hidhatee ka'e. Oromoodhaaf immoo diinni nambar waniin akkuma Daani'el tuqee Eertiraadha. 91 kan geessee waan kana tokko waan inni karaa kaartuum waraana keenya turee fi jaarmaa bilisummaa Oromoo karaa sana ture irratti hojjetaa ture yaadachuun nama barbaachisa. Yeroo isaan dhufanii asoosaa akka isaan itti rukutan akkasa maal akka jiran achii deebisee immoo waan isaan itti irratti hojjetaa turan karaa baay'ee dhaga'amuu fi dubbachuun hin danda'ama. Biyyees immoo erga dhaqee booda akkaataa isaan itti adda bilisummaa Oromoo rukuchiisanii ofiisitti dabalamanii rukutanii biyya keessaa baasanidha. Wanti namatti dhibu garuu ammas deebi'ee waggaa 7 moo waggaa 8 turuu hin darbini adda bilisummaa Oromoo ammas Moqaadishoo irraa diigamee Eertiraa dhaquusaati. Wanti nama dhibu wanti guddaan achi keessa jiru. Akkamitti ta'e kun maaliif ta'e karaa kam ta'uu danda'e isa jedhu waa'ee mul'isillee kaasee ture Daani'el. Mul'isee kun barbaanneen didee dhuma isaas ta'uu danda'e na fakkaata. Amma erga kana ta'ee booda akkamitti deebi'ee 2018 amma immoo deebi'ee isaas ammas adda bilisummaa Oromoo akka godhee himileetii godhee deebisee fuudhee biyya kanatti gaachii as deebisee amma immoo kun mootummaa uummata Oromoo fi duuba dhaabbatee kana godhaa jiraadha. Kanaaf nu of keessa ilaaluu qabna. Diina duwwaa ilaaluutu hin ta'in diina isa keessaa ilaaluun barbaachisaadha. Diina yeroo hin jedhu waanuma fedheefuu haa ta'u bitamuun haa ta'u yookaan waan fedheenuu haa ta'u jaarmaan kun mataa isaarraa itti gad hojjetama. Seenaa biyya lafaa keessatti kan hoogganni isaa ganee diinatti galuu jaarmaan adda bilisummaa Oromoo agarre gara caalaasaa. Very rare baay'ee xiqqaadha dhugaasa ustaana. Har'a tokko lama illee yoo lakkoofnis hoogganoonni adda bilisummaa Oromoo maqaa namaa dha'ullee hin barbaachifne adiifnu namni 7, 8, 10 warri sadarkaa gurguddaatti hooggana jaarmaa kanaa turanii har'a diina uummata Oromoo fixaa jiru kana bira taa'anii hojjetaa jiru. Inni kaanis achi taa'eeti wanti naasa wanti inni godhu waan namaan godhu transitional government jedhu diina uummata Oromoo fixaa jiru uummati Oromoo man irratti gubataa jiru nami qalamaa jiru ajjeefamaa jiru akkatti transitionii kun ta'uu danda'a. Eebii anaaf batamnee nama biraa hubachuu danda'a. Kanaaf on gaafachuu qabna nu maal inni wanti nu qabee jiru maal inni akkasii godhu akka uummataatti nu uummata gara biraa geedimoo namni Oromoo du'uunsaa namni beekaa qabsaa'eera namni uummata Oromootti itti murteessuun hin danda'amu. Ijoolleen inni harka duwwaa kumaatamaan dhumte mootummaa qawwee qabu kuffifteetti. Garuu maal inni bakka sana ga'uu ni danda'u. Kanaaf nuyi
gararraarraa kaasee waan nurratti ijaarametu jiru saayibota isaanii warra waliin dubbatan maali waan baay'ee dubbachuuf amma yeroon isaa nuyi ga'u malee waan nama akka Geetaachoo Bagaashiyaa tokko fa'aa wanta inni jedhetu jira gaadiinuma yoo isaanii wanta isaan jedhanii akkatti ilaalluu qabu. Kanaaf rakkinatu nu keessa jira namoota nu keessa isaanii irratti hojjetan kana hubachuudhaa fi qabsoon Oromoo xaliilee calalee akka inni deemuu fi warra amma qabsaa'aa jiran beekanii qabsaa'aa jiran Oromoo kana hubatanii deeggarraa gahaa gochuufidha. Ija gatiitiin ilaaluu qaba uummatni Oromoos waan deemaa jiru. Eenyutti yoo ofamanii morma isaatti kennuu qabu. Kanuma jechuu barbaada. Ulfaadhaa Obbo Urgeessaa Obbo Daani'el waan hafee sagantaa kana keessatti uummatni dhaga'uu qabaa jettan yookaan dhaamsas yoo qabaattan itti nuuf fa'a. Okay, fayyaa ta'e galata. Dhaamsi qabu uummata Oromoo bal'aadhaaf, warbeedhaaf, dargaggoo Oromootiif dhaamsa. Har'a yeroo gaariif argame Oromoodhaaf. Har'a guddaas argame. Diinni kee wal nyaataa jira, wal ari'aa jira, wal kurkursaa jira, bukkee walirraa kaasaa jira. Har'a yeroo kan ture. Akka yeroo darbee yeroo 91 warra Finfinnee keessa taa'ee summii firfirsaa jiru. Waliin dhufinaa, hin dubbatinaa, kanan godhinaa warra jiru. Gurra kee kennuufii dhiittee wadooni har'a yeroo kee. Har'a yeroo kee kanitti magaalaa gurguddoo Wallagga keessa jiran, Iluu Abbaa Booraa keessa kan jiran, Dhimma keessa kan jiran, Shawaa keessa kan jiran, Boorana keessa kan jiran, Arsii keessa, Baalee keessa, Harargee keessa kan jiran, Walloo keessa kan jiranitti kanitti itti dubbatu amma yeroo isaa. Kanitti itti humna yartuudhaan mana hidhaa cabsitee uummata kee mana hidhaa itti baraarti. Kanitti hamma dandeesse eegdee magaalaa gurguddaa harkaan qabattu warra Finfinnee keessa teessee firifaarii warra ilmaan Habashaa nyaachuun dhaggeeffatu. Gurra kee ittiin kenni. Hamma dandeesse karaa cufi ibsaa irratti bal'ee mana hidhaa ishee diigi hamma dandeesse gara fuulduraatti dubatu yaalmaan Oromoo. Har'aan kun akkasiin ba'a. Har'aa ishee ilaatu. Hamma dandeesse gara fuulduraatti fiigi. Qabaddu argi dandeesse qabaddu beekii gidaanii qabat, gindii qabat, mandii lajjoo qabat, ol darbii naqamtee qabat, baakkoo qabaddu geedoo qabat, gubaddu asii har'a yeroo kee warra tokko dhaggeeffatu warra kanaan dura yeroo 91 hallayyaa sana keessatti qabee achitti fiixuutii dhaggeeffatu. Qawwee kee lafan kaa'in hamma dandeesse ari ila loltuun Habashaa si'a tokko ija ishee mil'attee jennaani fiiguutti kaatu tokko ishee dhaabattee fillee ati biyya abbaa keetii filee lafa keetii filee saba keetii filee mindaa tokko malee dhiiga kee dhangalaasaa isheen mindaa dhaablee garaa isheetii filee biyyiitii tokkotti seenaa hin baqan. Oduun lolaa Oromiyaa keessa marsaa jira. Dhumaatiin har'a Gondoritti warri Tigiree geessitti jeneraalonni lamaan sun karaa Gondor du'an nama 50,000 itti bulchisanii lubbuu nama meeqaa qisaasanii akka ilmaan Habashaatti baqatte biyya keessa fiigaa jira. Loltuun Habashaa kana dhaggeeffatte elaa har'aa qabdu har'a carraa qabdu kanaanii duukaa bu'ii yaadatta yoo ta'e yeroo wayyaanee gaafa dubbi isaanii qabu akka isaan itti fiigan agarreera yeroo wayyaaneen